Raadiyoon OMN torban guutuu galgala keessaa sa'aatii tokko hanga lamaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,600 irratti kallattiidhaan isiniif darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo OMN'ti. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OMN guraandhala 12/2018 galgala keessaa sa'aatii tokko ta'eera. Tamsaasni idilee raadiyoo OMN gama dambalii gabaabaa kiilooheerzii 11,600 meetir baandii 25 irratti galgala yeroo hundumaa sa'aatii tokko hanga lamaatti isin bira ga'u amma eegaleera. Tamsaasa keenya har'aatiin odeeffannoowwan wayitaa'oo haala qabatamaa Oromiyaa fi biyyaa irratti fuulleffatan akkasumas qophiileen keenya idilee guyyaa har'aa dabaree isaanii eeggatanii kan isin biraa ga'an ta'u tamsaasa guyyaa har'aa dursuun kan isin faana turan Yihuun Ingidaati. Ogeeyyiin teeknikaa Abdii Jamaalii fi Farahaan Abdusalaam waahillam keenya biroo faana ta'uun hanga xumuraatti nu faana turu. Jalqaba irratti oduu dhageenya oduu har'aatiif gara Muhammad Fantaallettan isin dabarsa. Akkam jirtan dhaggeeffattoota raadiyoo OMN gama galgala keessaa sa'aatii tokko ta'ee jira. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti hima. Oduu wajjinan Muhammad Fantaalletii duraan dursee hangafoota oduu. Mormiin duula gabaa lagannaa guyyoota sadiif labsame milkaa'inaan eegalamee jira. Himannaan obbo Baqqalaa Garbaa fi hooggantoota KFO biroo irratti baname akka addaan citu murtaa'e. Amma oduu tokko tokkoon. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himannaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo torba irratti baname addaan cituun dhagahame. Himannaan itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa, Addisuu Bullaallaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa, Geetuu Gurmuu, Bayyanaa Ruudaa fi Tasfaayee Liiban irratti baname akka addaan cituuf murtaa'uusaa abbaan alangaa federaalaa beeksiseera. Murtiin tibba dabre dhaddacha jeeqxan jechuun baatii 6 irratti murtaa'es boordii dhifamaatiin ilaalame. Mallattoo pirezidaantii biyyattiitiin yoo ragga'u namoonni murteen isaanii addaan cite kun akka gadi dhiifamanidha kan abbaan alangaa ifa godhe. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif labsame godinoota Shawaa Lixaa garaagaraa keessatti itti fufee oole. Haaluma kanaan magaalonni akka Amboo, Gincii fi Gudar dabalatee magaalota Oromiyaa kamillee keessatti sochii daldalaa tokkolleen taasifamaa akka hin jirre maddeen keenya gabaasan. Faayidaa Iliyaas gabaasa dabalataa akka itti aanutti dhiyeessiti. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota sadiif labsame Shawaa godinoota garaagaraa keessatti cimee itti fufee ooluun dhaga'ame. Handhuura qabsoo uummata Oromoo tan taate Gincii keessatti sochiin daldalaa takkalleen taasifamaa akka hin jirreetu himama. Ginciin haala nama boonsuun mormii gabaa lagannaa guyyaa tokkoffaa jalqabde. Ganama keessa sa'aatii tokkoof walakkaa irraa jalqabee manneen hojii daldala tajaajilli geejjibaa hundi guutummaan guututti akka dhaabbate maddeen gabaasan. Gincii kan adda isii taasisu lagannaa gabaa guyyaa sadiif karoorfamee ture ol kaasuun hanga guyyaa 5tti kan itti fuftu ta'uu qeerroon magaalattii beeksisan. Gama biraatiin aanaan ilfataa murtii obbo Baqqalaan Garbaa hiikamuu dahanii dhiichisaati jiran. Qabsoon Oromoo hidhamtoonni siyaasaa hundi hanga hiikamanitti ajjechaan Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kun hanga dhaabbatee namoonni yakka kana dalagan qaama seeraatti dhiyaatanii fi hanga bilisummaa uummata wayyabaatti mormiin eegalame kun cimee kan itti fufu ta'uu beeksisan. Amboonis mormii gabaa lagannaa kan jalqabde yeroo ta'u qeerroon magaalattii guyyaa kaleessaa irraa jalqabee qophii barbaachisaa ta'e hunda xumuruun kan mormii tanatti galte ta'uu himan. Magaalonni naannawaa isii jiran kanneen akka Walisoo, Jildu magaalaa Shukutee, Ejeree yookaan Olonkomii akkasumas magaalonni xixiqqoon akka Asgorii fi Qoree dabalatee gammachuudhaan dhiichisa guddaarra jiran. Konkolaattonni hojjettoota fe'ee lamas ajaja qeerroo waan cabseef tarkaanfiin irratti fudhatamee caccabeeti jira. Keessattuu kan Walisoo mormiitti jijjiiramee jetti qeerroon. Qeerroos paatrooliidhaan hedduu qabanii hidhaati jiran. Korri bittinneessaa uummata reebaati jiran. Dhukaasni hedduun dhaga'amaati jira. Poolisii Oromiyaa tokko irra miidhaan guddaan gahee hospitaala seenee jiraachuu odeeffannoo argannerraa mirkaneeffachuun danda'ame. Akkasumas hojjettoonni warshaa Hoomachootis kanneen uggura qeerroo didanii gara hojiitti seenuuf yaalan qeerroon ariyaanii akka galchan dubbatan. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa gama hundaan itti fufuu qabaa jetti qeerroon Amboo. Lagannaan gabaa Amboo fi Gudar gara hiriira nagaatti jijjiirame.
Uummanni miliyoona tokko ol irratti hirmaate nagaan rakkoo tokko malee xumuramee akka jiru gabaasni achirraa arganne ni mul'isa. Haaluma kanaan walqabatee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu fi Bishooftuu akkasumas naannoo Anwaar Masgiditti lagannaan kun taasifamaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Duulli gabaa lagannaa guutuu Oromiyaatti hooggansa qeerroo Oromiyaatiin guyyaa 3 labsame gurraandhala 12 bara 2018 guyyaan jalqabaa milkaa'inaan eegalamee jira. Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Qoree, Asaasaa, Arsii Roobee, Baalee Roobee, Gindiir, Dalloo Mannaa fi magaalonni godina Arsii Lixaa fi godina Baalee hedduun balbala isaanii cufachuun gabaa bittaa fi gurgurtaa lagatanii oolanii jiru. Oduun kun akka itti aanutti ni dhiyaata. Duulli gabaa lagannaa guutuu Oromiyaatti hooggansa qeerroo Oromiyaatiin guyyaa 3 labsame guyyaa jalqabaa gurraandhala 12 bara 2018 guutuu biyyattiitti magaalonni Oromiyaa balbala isaanii cufachuun diddaa jalqabanii jiru. Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Qoree, Asaasaa, Arsii Roobee, Baalee, Roobee, Gindiir, Dalloo Mannaa fi magaalonni godina Arsii Lixaa fi godina Baalee hedduun balbala isaanii guutumaan guutuutti cufachuun gaaffii mirgaa, gaaffii hawaasa bal'aa dhageettii dhabe dhageessisuuf bittaaf gurgurtaas ta'e sochii gabaa kamuu lagatan. Hidhamtoota siyaasaa, hooggantoota haqaa mana hidhaatti hiraarfamaa jiran, hayyoota dukkana mana hidhaatti qaroon ijaabaquuf jiru wal'aansa yaalaa dhoowwachuun qeerroo Oromiyaa xiiqitti kan galche duulli gabaa lagannaa guutuu biyyattiitti akka labsamuuf sababa duraati jedhamee jira. Akka gabaasaa maddeen keenyatti magaalaa Shashamanneetti balballi saaqamee hin jiru. Waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa hunduu cufamanii yoo oolan hoteelonnis haaluma wal fakkaatan cufamuun gabaa bittaaf gurgurtaa lagatanii jiru. Godina Arsii Lixaa magaalaan Dodolaa guutumaan guutuutti hooggansa qeerrootiin to'atamtee jirti. Dukkaanonni, hoteelonni fi waajjiraaleen mootummaa hunduu cufamanii jiru. Sochiin geejjibaa bajaajii jalqabee hanga konkolaataatti dhaabbatee jira. Adaabbaanis bifuma wal fakkaatuun labsii qeerroo dhagahuun guutuu magaalattiitti waajjiraaleen mootummaa fi baankiiwwan magaalattiitti argaman hunduu cufamuun lagannaa gabaa haala ajaa'ibaatiin geggeessaa oolanii jiru. Arsii Lixaa aanaa gada basaasaatti magaalaan Asaasaa haala hedduu nama boonsuun dukkaanni takkittiin odoon saaqamin karra isaanii cufachuun magaalaa baadiyyaa fakkeessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa kaleessaa magaalota Oromiyaa tokko tokkotti waltajjii garaagaraa yaamanii agarsiisa humna waraanaati jechuun uummata afaan faajjessaa oolanii jiru. Sababuma wal fakkaatiin godina Baalee magaalaa Roobeetti humna waraana magaalaa keessa naannessuun gabaa lagannaa guyyaa har'aa jalqabu gufachiisuuf doorsisa geggeessaa turanii jiru. Godina Baaleetti qeerroon magaalaa Roobee doorsisa isaanii homattuu lakkaa'uu diduun labsii gabaa lagannaa guyyaa har'aa jalqabe magaalattiin guutumaan guututti balbala isii cufachuun oolte jirti. Baalee magaalaa Roobee guyyaa har'aa tajaajilli geejjibaa addaan yoo citu waajjiraaleen mootummaatis cufamanii oolanii jiru. Kana malees hawaasni magaalattii duula gabaa lagannaa sababeeffachuun rakkoowwan magaalaa Roobeetti hawaasa mudatan hunduu furamuu akka qaban gaaffii kaasanii jiru. Akka fakkeenyatti kan kaafame magaalaan Roobee bishaan dhugaatii dhabuun torbee tokkoof hawaasni dhabsuun hiraaraa akka jiru maddeen addeessanii jiru. Kana malees godina Baalee magaalota akka Gindiir, Gobbaa fi Dalloo Mannaatti duulli gabaa lagannaa cimee itti fufee akka jiru maddeen keenya ibsanii jiru. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota 3 labsame guyyaa har'aa godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufee ooleem. Mormiin kun godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti cimee geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru. Badri Yusuf. Mormiin gabaa lagannaa guyyoota 3 Oromiyaa keessatti labsame guyyaa har'aa guutuu Oromiyaa keessatti itti fufee ooleem. Haaluma kanaan godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa magaalota garaagaraa keessatti mormiin kun bifa seena qabeessa taheen geggeeffamee ooluu isaa maddeen keenya gabaasan. Haaluma kanaan magaalonni godina Harargee Lixaa keessatti argaman kanneen akka Ciroo, Hirna, Machaaraa, Bordodde, Mi'eessoo, Baddeessaa, Bookee Xiqqoo fi kanneen biroo keessatti mormiin kun geggeeffamee ooluu isaa jiraattonni dubbatan. Keessattuu godina Harargee Lixaatti dargaggoonni magaalota Hirnaa fi Ciroo daandiirratti boraafatuun sochii jiru hordofaa akka oolan mul'atan. Jiraatan magaalaa Ciroo dubbifne tokko akka jirutti sochii tajaajila fayyarraa kan hafe daldallii fi kan biraa martinuu dhaabbatanii jiru. Muddamaa fi raafama siyaasaa fincila uummata Oromoon kan Baaragee Wayyaaneen obbo Baqqalaa Garbaa fi waahiloota isaa gadhiisuuf olola isaa dhaabee qabatamaan hidhamtoonni kanneen gara maatii isaanitti nagaan akka geggeeffaman feenaajaa jiraatan magaalaa Ciroo kun. Gama biraatiin mormiin kun achuma godina Harargee Lixaa magaalota akka Baddeessaa, Galamsu, Hardiimii fi Bordodde akkasumas Bookee Xiqqoo keessatti geggeeffamaa oolee jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti mormiin qeerroon labsame geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatanii mormiin kun magaalaa Dirree Dhawaa guutuu keessatti geggeeffamee akka oole dubbatan. Humni agaazii wayyaanee dhalataa Oromoo tokko rasaasan rukutanii lubbuu galaafatuu isaanii maddeen gabaasan. Yuunivarsiitii Haramaayaatti ammoo humni waraanaa wayyaanee baay'inaan bobbaafamee barattoota goolaa akka jiru barattoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Bifuma wal fakkaatuun achuma godina Harargee Bahaa magaalota akka Haramaayaa,
Awwadaay, Calanqo, Fadis, Dadarii fi kanneen biroo keessatti mormiin kun adeemsifamee oolee jira. Godinuma Harargee Bahaa magaalota Malkaa Bal'oo fi Baabbilee keessattis mormiin bifa fakkaatan geggeeffamuu isaa jiraattonni dubbatan. Dulli gabaa lagannaa kutaalee Oromiyaa garagaraatti haala milkaa'in eegalamee jira. Milkaa'inni duula gabaa lagannaa guyyoota sadiif waamame kun qabsoo uummanni Oromoo cichoominaan geggeessaa ba'e itti fufsiisuu keessatti shoorri qabu olaanaa ta'us rogeeyyii fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo ibsuu irratti argamu. Gama biroon ajjeechaan humna waraanaa lammiilee qe'ee ofirraa buqqaafamanii mooraa hammarreessaa buufatanii jiran irratti raawwatame gara jabinni sirnichaa dhuma dhabuu mul'isa. Uummanni Oromoos ofirratti callisuu hin qabu yaada jedhu dhiheessanii jiru. Yihuun Ingidaa dhimmicha irratti gaazexeessaa duraanii barreessa fi xiinxalaa obbo Boruu Barraaqaa dubbiseera. Turtiin Yihuun haala yeroo irratti obbo Boruu Barraaqaa faana taasise oduu booda dhihaata. Tolee dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii oduun galgala kanaaf qabnu kanneen turanii gara Yihuun Ingidaatti isin deebisa. Nagaatti.